Qindeessummaa Inistituutii Haqaa fi Seera Federaalaan waltajjiin maree qorannoo walitti dhufeenya amantii fi mootummaa jiru qophaa'ee gaggeeffamaa ooleera. Waltajjii maree kana irrattis Ministeerri Nageenyaa Obbo Binnaal Andu'aalamii fi Daayirikteerri Olaanaa Inistituutii Haqaa fi Seera Federaalaa Ambaasaddar Daggifee Bulaa dabalatee qaamoleen garaagaraa irratti argamaniiru. Ministeerri Nageenyaa Obbo Binnaal Andu'aalam akka jedhanitti walitti dhufeenya mootummaa fi amantaa gidduu jiru akkaataan hojiirra oolmaa isa seerri ifaan lafa taa'ee dhibuun raawwii isaa irratti rakkoo uumaa tureera jedhan. በህገ መንግስት ደረጃ እውቅና የተሰጣቸው እነዚህ መብቶች ወይም እነዚህ መሰረታዊ ህጎች heera mootummaa biyyattiin beekamtiin laatamee fi bu'uurri kan kaa'ame dhimmoonni kun haala akkamiin hojiirra akka ooluu qaban garuu seeraan ifatti hiikamee heera biyyattii irratti hin kaa'amne. Waggoota dheeraaf heera biyyattii keessatti kan barraa'ee jiru dhimmoota amantaa fi mootummaan wal qabatan akkaataa hojiirra ooluu danda'uun qophaa'uu dhabuun rakkoo uumeera. Daayirikteerri Olaanaa Inistituutii Haqaa fi Seera Federaalaa Ambaasaddar Daggifee Bulaa gama isaaniitiin Itoophiyaan biyya amantii danuu qabdu ta'uu wal qabate waggoota dheeraaf wal danda'uun waliin jiraachaa kan turan ta'us himaniiru. Ta'us yeroo dhiyoos garuu rakkoo gama kanaan mul'ataniikuuf seerri hojiirra oolu ni barbaachisaa jedhan. በየጊዜው እየታዩ ያሉትን ችግሮች ለመቅረፍ እንዲቻል yeroo garaagaraatti rakkoolee mul'achaa jiran hiikuuf akkaataa danda'amuun madda rakkoo jiru adda baasuu kan danda'u mareen qorannoo dhiyaatee iddoo guddaa kan qabudha. Kun ammoo qaamoleen Inistituutii Haqaa fi Seeraa akkasumas qaama dhimmamtootaa hunda hirmaachisuun kan itti fufu ni ta'a. Itti dabaluunis qorannichi muuxannoo biyyoota garaagaraa fi haala yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jiru gidduu galeeffachuun kan qophaa'e waan ta'eef imaammata seera haaraa gama kanaan bocamuuf gahee guddaa qabaas jiran Ambaasaddar Daggifee Bulaan. የጥናት ስራ ዋና ዓላማ የሀገሪቷን ተጨባጭ ሁኔታ ግምቱ akkaataan adeemsa qorannichaa muuxannoowwan biyyoota garaagaraa fi haala yeroo biyyattiin keessa jirtu akkasumas seeraa fi heera biyyattii akkaataa giddu galeeffateen kan raawwatamudha. Kaayyoon isaas garaagarummaa amantii fi mootummaa gidduu jiru ifatti lafa kaa'uun hammattoo seeraa bocuuf kan oolus ni ta'a. Qorannoo marichaaf ta'u kan dhiyeessan gargaaraan Piroofeesara Zalaalam Daggifee rakkoon naannoo mootummaa fi amantaa gidduutti mul'atu kamiyyuu qaama tokkoof kan dhiifamu osoo hin taane rakkicha hiikuuf hirmaannaa qaama hundaa kan barbaadu jedhan. በመንግስትና ሃይማኖት ግንኙነት ዙሪያ የሚታዩ ችግሮች ለአንድ ወገን ብቻ የሚታዩ አይደለም። rakkooleen naannoo mootummaa fi manneen amantaa gidduutti uumaman kan qaama tokkoof qofa kennaman miti. Hawaasa mootummaa fi dhaabbileen amantaa hundi rakkoo uumameefis ta'e rakkoo hiikuuf hunduu ga'ee mataa isaanii qabu. Kanaaf hirmaannaan qaama hundaa ni barbaachisa.